Ikatule wumnyada nafatna gorudide ukarte wayandu yanora bejoftina tarudide ya fayada bejede kayrota barbada figa umangarreje Gaaffii kana gaaffii profeesaroonni kanaan dura isaanitti kennanii qeeqa profeesaroonni kanaan dura isaanitti kennanii yaada irraa fudhataa turaniin olitti waan isaan gaafatan waan namni wal gaafatu hin jiru. Yaadni kee bareedaadha gaafadhu yoo hayyame innummaan hayyamnaan yaadni kee hattuu bareedaadha ifa inni gootallee isaa qaba garuu uumaan siibsu fadhisanumaa dhiifama akka biraatti akka furanne namoonni si dabsu fadhu abshir. Asirra qe'een yeroo mana banaa ture iyyuu qe'ee qarree jedheetiin hin banaa ture waan ta'eef iyyuu manni akka hin eeguudhaan inni kan rakkoon qabu ni yaadi akka fedhe yoo wal dhabe iyyuu inni guddaan immoo namni taa'ee dhaggeeffatu suni maalirraa barataa dhugaan garam jirti jedhee maal hubata kan jedhu sanas itti deemuun gaariidha. Amma garuu kan godhamaatti jiru maaster waan tokko hin dubbanne qorannoo godheera qorannoo godhe sana immoo dokumentii namoota hayyuu warra dhimmi Oromoo isaanii ilaallata jedhuuf ergee irratti yaada fudhataatii ture gidduutti immoo wanti kun hin bahee shiratu irratti godhamaatii jira jedhame afaan Oromoo irratti dabi godhameera jedhame waan akkas akkasiitu jira. Gaaffiin barsiisaa fedhe isaanii faan immoo gaafataatti jiramu kan nuti abukaatummaa dhaabbachuudhaan qabnu afaan Oromootiif immoo qubee laatiniitii fi yaada jedhu faa kaasaatii turanii jechuudha. Kana jechuun qubee afaan Oromoo jechuun afaan Oromoo mallattoo itti fayyadamnee afaan Oromoo bifa barreeffamaatiin itti ergaa dabarfannu akkasumas immoo dhufnudha. Fakkeenyaaf gaaffiiwwan yaadota akka kaa'aa turan yoo kan ilaallu itti ergaa dabarfannu akkasumas dhugoomsa. Fixeera. Sittin dheeresse natti fakkaatan of galchi. Garuu akka kuulleen yeroo achas bahu. Ati nama dhuunfaa dhaabbata si gargaaru hawaasa si gargaaru hin qabdu waggaa 18 gatiitti baaftee sooftiweerii hojjettee kiiboordii qopheessitee maal qopheessitee haga kana ifaajuun kee akka qorataa fi ogeessa tokkotti osoo tarkaanfii barbaachisu deemeera hin deemin baasii kana hunda itti baasuun aarsaa hin barbaachifne kafaluu sittin fakkaatu amma fakkeenyaaf dhimmi kun akkanaa galutti ana ustaada akkuma sagantaa kee kaduraanii lama gaaffiin ni gaya kanas xumureera sheshee kiyya ogeessotni afaanii itti mari'atu itti hunduu ogeessi lingwistikii itti mari'atee kamtu wayya kam wayya jedhee murteessu saniin oolumi maaster akkas osoo sun tahee erga fala argate osoo imalte dadhabbii kee kana siin qusatu ture isteeppii barbaachisu osoo hin deemin dursa misoomsa keessa galle waan galameen si'aa osoo isteeppii barbaachisu mirkaa'ina keessa seeneeti gara misoomsuutti deemama misoomsuu san osoo hin gahin tarkaanfiin barbaachisu osoo hin deemamin misoomsa kafaluun ta'uu jechuun barbaada galatoomii ulfaadhu osoo yaada keen xumuriin garuu yoo sitti tole sagantaa marii qabaa irratti yoonaa hirmaatte natti tola gamanumaan imaanaa sittaa ta'u thank you kabaje. Adeero asoo dhagee gaaffii garii deebiseetiin jira viidiyoo duba deemee caqasuu numa danda'a. Kan amma irraa arge gaaffii takka boodarra dhumarra bareedduu fide waggaa dila kana hanqa qubee haaraa uumuuf ifaajiin godhamu hajiru yoo fo'i qobbuudhaaf yaaliin godhamee hooyi waan joona gaafate. Dhugaa qabda baga gaafatte adeero dhugaa qabda. Nuti dhaloota qubee kana baratee ittiin hojjechaa jiru. Ittillee hojjennatti fuufa. Dhaloonni nu booda dhufu immoo dhaloota waa qobbo osoo hin ta'in dhaloota waan isaa qabatee deemuu barbaanna. Uummanni Habashaa wanni qubee isaanii irrina wajji qabatee deemuuf kasaanii waan taateef. Nutis keenya tolfannee afaan keenyaaf akka mijaa'utti tolfannee dhaloonni keenya ilma kiyyaa miti ilmi kiyyaa afaan qabatee deemuun karoora dheeraa jechuudha. Sanirratti dalagaa jirra jechuudha. Sana wanni waan ifii barbaadu maaliif akka ormaa amma namni gariin maal jaaree fullee jeerraan deebi'a gaanniin turre ta'a. Akka abaluttiin sirbaan morma nama jalliftii ijaan munguddoon ta'e. Akka abaluttiin sirbaan morma nama jalliftii.
biyyoonni kumni takka yoo laatiin barreessan nutis dirqama laatiin barreessuu qabna jechuu miti. Dhaloonni keenya waan itti qabaachuu qaba. Kuni rakkoo miti. Silaa rakkoo ta'e afaanota marii gurguddaa addunyaa irratti amma yeroo deenu afaan faranjii haasawan sinitti fakkaatiin. Afaan isaanii haasawan maashinaatu hiikaaf. Afaan faranjii wallaalaniitii miti. Walgeessee irraa yoo baate afaan faranjii sitti haasawan. Afaan Ingilizii. Garuu walgahii irra yoo seenan afaan isaanii dubbatan. Kun maal akka ta'e isiniif galaa. Teknooloojiin AI fi kafadallee yoo dhufe eenyummaa hojii akkuma ol simuu godhama malee eenyummaa fi hin darbitu if barbaadu waan jedhu irratti. Kuni dhaloota waan dheeraa irratti waan godhamu. Ifaajiin kee akkanumatti kaafuun fakkaatu osoo akkanatti ifaajii ittiin godhin maaliif ayyootaan qeeqamee akka kufu takka akka dabruun godhamne waan jiru yaada kaasa. Adeeroo ifaajii miti. Wanni saba kiyyaaf godhu gisee hundaa'u waan kiyya. Saba kiyya jechuun ana. Ani ifitti hin qusadhu. Humniti xiyyaas beekumsi kiyyaas qabeenyi kiyyaas uummata Oromooti. Hin qusadhu ittumaan deemaa hawaasni keenya yoo dhiise mirga qaba. Ani godhu dhalootaaf dhaloonni waan akkanaa jira jee akka fudhatu. Gaafii takka ammaas ta'u baleessi kiyya kaasee barsiisaan qubee sagalii jira jedhanii. Kuni waan warri sooshaal miidiyaa hawaasaan burjaajeessaa jiru hiikaa jijjiiree. Dhugaa qubeen sagalni jirti amma tokkoffaan qubee Sheek Bakrii Sabalooti. Bara meeqatti uumamtee ni beeka barsiisaan. Talammadaa qubee Dr. Abdishakuri. Dr. Abdishakuri Yuunivarsiitii Saawud Arabiyaa waggaa 26 ol nama barsiise. Tasadaffaa qubee Muusaa Godiiti. Jaalxaa Abdiifaan miseensi adda bilisummaa Oromoo gumii sabaa kitaaba isaanii irra barreessanii turan. Achirratti hin arginu Muusaa Godii. Sheek Adam Abbiyyuu jedhanii Adaamaa jira. OBS homaa irratti illee turee dhufee turenillee jaarsa guddaa nama kabajaati. Anaa ijoollee irraa hin qubee sana tolche jeeti bal'inaan barsiise viidiyoo sannee erganiitti ilaali. Namoota akkanaati namoota gurguddaa umrii 80-70 wanni qubeen dhaloonni immoo qubee isaanii isa yoo ol barsiise ani rakkootti hin fudhadhu. Afaan Oromoo Akadeemii qabaachuu qabaa jennee yeroo dheeraa dubbachaa ture. Profeesar Fadhasaa Wadiin illee yoo akadeemii jiraate kun hundi akadeemii dhufeeti akadeemiin isa waan kana hunda xalalchee mataatti godhee deeman. Akadeemii dhabuun keenya rakkina akkanaa uume jechuudha. Akadeemii afaan Oromoo dhabamutu rakkina akkanaa uume. Sababni amma dubbiin tun itti baatee yoo takka akadeemii kana yaa'ii akadeemiiti afaan Oromoo. Profeesar Fadhasaa fi Abdiisaa waan itti ol dhaban akadeemiin Oromoo amma nun barbaachisu amma siri'ee dhamoo siriirii saniin deemnaa kajoo Abdiisaan qabu. Profeesar Fadhasaan immoo akadeemiin afaan Oromoo haa ijaaramu qubeen haareen yoo dhufee jecha haareen yoo uumame afaan walteessuu irratti afaan biyyaa godhuu irratti akadeemii kana hojjeta. Wanni isin hojjettan afaan Googil naquu kunillee akadeemii san jala seenaa. Yaada jooggaa deessuuf lakkii nuti ammatti kana karoora hin qabnu nuti amma if dandeenye hojjechuu feenaa yeroo xiqqoo obsiitii san booda ijaartaa waan jiru wal dhabe jirru kun. That's why wal dhabbiin isaanii sana ammaan tana qorannaa Profeesar Fadhasaa Yuunivarsiitii dhiyeesse akka baatee isatti erganii yoo isaan lamaa wal hin feeneef dubbiin tun baate. Akka isaan lamaa wal dhaban immoo ragaa ani viidiyoon naarka intervii Profeesar Tashoomee hojii gooneen naarka jira. So waan haala uumiti dhugaa dubbannaa Oromoon dhugaa qabdi. Oromoon dhugaa jaalata. Uummata Oromootti haasoo jira. Uummata dhugaatti haasoo jira. Dhugaan tawaaqaati. Dhugaan jirtu tanu. Gaafii dhumaa kaasaa. Qaraniin kan. Sooretti laafannamee gaafii qabaachuu jirti laree Master gaafii. Ani gaafii takkumaan gaafadha. Tole ayyee. Master Sooretti isin dura jira. gaafii gaafadha takka Harargee wal gaafatu takkaan gaafadha. Yoo uummanni kuffise akka Harargee barachuu nuuf fayyamtaa miti ati silaa. Lakki ani hin jiru. Ani hin jiru. Ani hin jiru. Ani adeero. Ammallee ifatti yaada kiyya akka namni beeku. Ullee kana gaafaan bocee ifii tiyyaa fi miti. Dhaloota nu keessa dhufuufiin waa dalagaa jira. Wanni naamata 19 lafa jala oofeef illee tanaaf. Na harkaa silaa taate, na dhagayaa beekamtii odoo taate, dhaloota burjaajeessoo taate qaata miidiyaatti finne. Gaafa mootummaa wayyaaneetiin siin jeebar xalayaan deeggarsaa biiroo barnoota irraa biiroo aadaa irraa illee barreeffamtee Oromiyaaf illee itti deemee sadarkaa hanqa mootummaan gaafa jijjiirame kottu naan jaan. Gaan koree waaltinaatti illee dubbise, biiroo barnootaa dubbise, biiroo waajjira aadaatti illee dubbise. Hangasittiin deemaa ture jechuun gaafaan biyya ture. So wanni kun waan arra eegalame miti viidiyoolee jira, footoolee jira, mariilee goone. Wanni hin gadi hin dhiisiniif waan sabaa waan ta'eef riikardi ta'ee taa'uu qaba waan ta'eef. Kun akkasii hubadhaa fayyaa tahaa gaafii namni qabu sagantaa biraa irratti nuu qaba. Yeroo kuma sila jedhee gadi hin buusinaa sadarkaa ifaajii ishee maaster kana gadi hin buusinaa. Dokumentiin ani waa'ee fuullee irratti barreessee qorannaa dhiyeessee kitaabotaan an barreessees laala dubbisaa akkamii barrooyitii akkamii walii hidhamtii
jechi amma fakkeenyaaf keessatti jiru keessatti kajoo qubee ati kudhanii yoo barreessite kuni qubee sadii afuritti yoo deebise maaliif akkamitti deebisuu dandee akkamitti walitti hidhe waan jedhu sirna barreeffamaa qaba tartiiba salaalaa akkaataatti uumame baasa waan guyyaa tokko lafaa kaa'amee bocamee gabbee miti waan irratti mari'atamaa hawaasa wajji hawaasa hirmaachifamee fooyya'aa dhufe seerri isaatis sirni isaatis waa hundi fooyya'aa dhufe kun waan dhalootaaf irratti deemu ammallee dhaloonni fuulduraa kunis hayyoonnis irra qorataniituma dhaloota dabarsuu ta'anii si galte akkasitti waan deemotoo akka hubattaniin barbaadan nuti hawaasa keenya jeequun feenu hawaasa keenya burjaajeessuuf sagantaan qabnu waan ifiiti waan keenyaa fi kanamaa adda barru kanamaa kan nuti qabanneetuma deemna addunyaa qabate jaani rakkoon qabuu san irratti itti fufa garuu ilmaan keenyaa waan ifi haa qabaatanii maalummaa ifiiti burjaajii amma kaatetanaaf immoo katti gaafatamu dhaabbata qaama waan kana gabbaase information kana hawaasa kaasee hawaasa keenya waliin dhawe hawaasni keenya immoo walitti dubbachuun hamtus toltuun wal arrabsuun wal faarsuun isaanii dhugaa qabdanii oromoon afaansaa jaalataa oromoon ummata dhugaati dhugaan tawaaqaati galatoomaa ulfaadha isin jaa guyyaa gaarii qabaadha. Obutaka baletii teenya sooree gaafii deebisii maastar osoo hin deemne. Tole maastaras Master follow kiyya na deebisa keessaanis hin dubbisa. Master follow kiyya na deebisa. Oromoon dubartiif bakka guddaa qaba. Kabajaa dubartiitiif niin dhaabbadhaa gaafa dubbaleetiiti. Galatoomi. Thank you, Master. Osama Ganjan. Galatoomi. Hundi keessanuu assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itti aansee gaaffii kiyyaan inni hin qabadha because ijoollee hedduutu deebisee jira naan jedhanii jiru duuba deemetan viidiyoo qoradhaa. Ani toopikii tana kaleessan dhagahee hin barrees ture achiin boodan riisarchii godhaa ture jechuudha. Baga wal barree tokkoffaa waan fedhees haa ta'u kabajaan siif kennaa because hojii guddaadha. Lammaffaa kitaabota akkamitti argachuu dandeenyaadha gaaffiin kiyya. Sadaffaan immoo mootiiviin maalii ture garuu kana deebisee jira jedhanii sooniin qoradhaa deemee gara duuba hedduutu akka galatooma. Dokumantiilee namni barbaadan galatooma bareetitiyaa Ustaaz Hamzaa birattiin ergaa achirraa fudhachuu dandeessanii obsaa jaala kiyya mucaa kana hedduun jaaladhaa namaan hedduu kabaju obsaan kun hedduu keessaa illee ittiin haasawa namaan hedduu kabaju nama yaada bilchina qabu mucaa sabboonaadha. Galatooma akkasitti keessaan isaan obsatti illee dokumentii erguun danda'a namni gaaffii dhuunfaa qabdan Ustaaz Hamzattis ta'ee obsattis yoo ergitan naqunnamuu danda'a isaan always waan naqunnamaniif gamasii jecha lama jechuu fadhana jalaan deemin yaa waa carraa naan kan neestiin itti godhin obsaa keenya baga dagaan dhufte ani maastarii fi yaa qabadde atiitu beeka akkatti qabatu san seefiin dhiisa. Maastar namootan hedduutu as jalaa gaafii takka barreessuu ture gaafiin san ana na laallatti malee nama biraan laallattu maaliif jennaan wanni hundi khabiira qabdi. Anammoo khabiira waan saniiti. Rakkoon qabu waan isaanii atiitu deebisaa fi ani deemuun qabana fakkaata saa waliin qabanne oliin ture ni agartame hamsu. Kabajuma teessanii hawaasa walii buu jira isinaan jennaaniin kabajaa teessanii dhufe ulfaadhaa namni aada qabu gaafii qabdan obsaa fi Hamza Ustaaz Hamzatti ergaa mu'aasfatti ergaa isaan tekstii waan na erganiif keessaan gama siin deebisuu hin danda'a yoo carraa harkadhe immoo Maastar tokkicha guyyaa gaarii qabaadhaa. Maastar tun deemine wayifiin barbaadeyyuu. Thank you, Master. Afoonaa lillaa hanga duubaa si amannellee. Afoona illaa Oromoon na hamachuus na arrabsuus dhiifamaan godhaaf dhugaa waan qabaniif aarees aaruu dhugaa qaba kalolellee loluu dhugaa qaba kanama arrabselleen aareeta arrabse afaan waan jaalatuuf afaansaa waan jaalatuuf afaansaa wanni caaluuf hin jiru Oromoof saniif quuqamee baga gootanii an dhiifame isinii godhe humaa takka Oromoon dhugaa qabdii dhugaan tawaaqaatiin jaa. Maastar tokkicha otoo hin bahin namoonni situ carraa naa kennitanii natti tola. Nagaamaami sagaleen kiyya. Nagaam. Gaaffii hin qabu yaadattis yoo tahe
amma yaada kennuurraa of qusadheetiniin gaaffii dursinee waan dubbannes ni qabna. Jechuun carraa dhuunfaatti si dubbisuun akka kennitanitti waan ta'eef iyyuu ani gaaffiin qabu namoonni gaaffii qabanii fi ogeessitoota afaaniitti xiinqooqaati jedhanii gaaffii isinirraa qabu guyyaa kaleessaa mana bananii maqaa keessan irra deebiidhaan hoggaatti dhahaa turanii fi Profeesar Fedhesaadha wajjiniin hoggaa dubbatanii Profeesar Fedhesaan irra jireessa isaa ani kuphee kana hin qalaqne piroojeektichis ta'e argannochi kan koomiti waan ta'eef iyyuu argannochi kan abbaa isaatu gaafatame gaariidha namni kan argate piroojeektii kana akkasumas immoo sooftiweerii diiveloop godhee kompiitara wajjin wal barsiisee utuu gaafatameeti gaariidha yaada jedhutu kahaa ture irra deddeebiidhaan jechuudha yeroo sanatti sheek Hamza Afaan ni turanii ruyyuudha gara dhumaatti carraa argatanii manni cufamnaan mana biraa bananii as seenan waan ta'eef irra jireessi har'a guyyaa mana kana jiru deeggarsadha irra jireessi mana sana ture immoo mormiidha balaaleffannaadha waan ta'eef iyyuu kana wal simsiisuun akkaataatti danda'amutti yookiin immoo garee uumneetu hin taane namoonni qorannoo keessan argatanii qorannoo barsiisaa Fedhesaas qorannoo keessanis dubbisanis dhufanii mana kiyyatti ani host godhee utuuni walitti dubbanne maal isinitti fakkaata gaaffii jettu qofaa fi akka yaadaattis akka gaaffiittis sana qofan kaasuu barbaada. Galatoon obsaa kiyya ulfaadhu ana khawaan kana uumdee jaaniin inventar jechuun afaan oromootiin uumdeedha. Ana khawaan kana uumdee ana khawa abbaan gaaffii qabu gaafachuu qabu. Profeesar Fedhesaan akkuma qubee Sheekh Bakrii Saphaloo qubee Dr. Abdi Shakur qubee Musaa Godii qubee adda addaa qorate hullees qorate malee inni hullee keessaa waa takka hin qabu. Ana khawaan kana kalaqe ana ka gaafatamuu qabu uumdee ana. Abbaan dhimma qabu gaaffii isin haa gaafatu isin natti fida isin qunnamsuu hin danda'a tarii sooshaal miidiyaa irraa alatti akka zuumii fa'aa keessaan qopheessitanii sii galtee marii keessaatiin Oromoon keessatti mari'ata namni waa'ee xiinqooqa afaanirra saayinsii afaanitiin qeeqmaa kaasuu fedhu warreeffama keessan dubbisee wanni kun akkama xiinsaasa akkamii waa'ee linguistii irratti haasa'uu diiteelii fedhu anis barnoota akka tokko kana waan hin qabuuf waliin teenyee haasa'uu dandeenya afaan saayinsii afaaniitiinis sii galtee malee wacan barbaannu dhumarratti wanni hin dhaamu ammallee irra deebi'ee Oromoodhaaf wanni hin dhaamu piliis waliin qoodinaa dhugaa baga loltanii loluun haqa keessanii afaan keessanii garuu rakkoo kana ka fide garee information san university irraa baaftee gama social mediaatti fidde namni yoo waa qorate university da bakkitti dhiyeessu university information qabuu danda'u qaba hanqinni gama university irraa mul'ate ni jira dhugaadha garuu gareen uummatatti gabbaaftee jettee uummatatti baaftee poostii waan jiruuf ija seeraatiin akkamiin ilaalamti sawwara seeraatiif dhiifna Oromoon immoo baga loltanii baga wal abaartanii galatooma afaan keessa waan jaalattaniifi jibbina qabaattaniitii miti hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha dhaloota dhufuuf haayaannu ilmaan keenyaatiif haayaannu kanuma dhaamsi kiyya galatooma. Ani yaada ibsaa kana otoo yeroo sii mijatu akkuma ibsaan jedhe amma kaleessa warra waltajjii sanarra ture keessaa dooktaroota warra waame keessaanis anillee nama tokko yeroo siif mijatu sagantaanuu qabdee al tokko argamte baay'ee ayidiyaa kee kana irratti mari'achuun akkaataa wal kabaja qabu. Barsiisa ifa manaa godhe afaan kee deemaa si qabee gaafiin obsaan illee dubbadde ammallee yoo xiqqishoo wal hubannaan nu iddoo gaaffiin jiraateen beeku zuumiidhaan nu qopheessanii keessaan nama dhibbaa miti nama kumallee yaamtanii mari'achuu ni dandeenya akka nama Oromootti rakkoon qabu. Ani mariidhaaf yeroo hunda xiinsa gaafaanii xiinqooqa afaan irratti ogeeyyii afaanii wajjin mari'achuudhaaf gammachuun itti qaba carraasaa harkachuun anaaf milkaa'ina hayyoota afaanii qunnamuun anaaf milkaa'ina gammachuun itti qaba dokumentii kiyyaa ilaalan achirratti hayyoota afaanii wajjin mari'achuun kaayoon kiyyaa'u tokko sanii carraasaa harkachuun anaaf gabbina waan ta'eef carraa isin onawees gizee isin na yaamtanitti sagantaa kiyya isinii mijjeesse haala sanitti mari'achuudhaaf ani qophiidha yeroo hundaa'u. Thank you, Master. Hedduu galatoome yeroo teenu kannitee asitti dhiyaattee burjaajii uummata keessa deemaa jirtu addanuu baasuudhaaf hedduu galatoome ulfaadhu. Kabajaa fi jaalalaan akkuma gartee kabajaa fi jaalalaan si yaamnetti kabajaa fi jaalalaan si geggeessina. Nageetti nuu ture. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi. Shayam zaatilee galata guddaa qabda. Nabraa galata. Salaam warahmatullahi. Galatoo.
Duboo daawwattootaaf nuti naa godhi burqaafi nuti naa godhi. Namootan hedduu tokkootu as jalatti gaafii gaafachaa ture. Obsaa keenya bagana gaan dhufte silaa. Anis galatooma akkuma kaleessa sin jalqabdanitti galatooma adee jalqabuufan ture godha. Lakki sadii bakka hin jirre malee ani harkee usaan jiru obsaa fi yaabshir. Yaa nama gabbuuseetiin si ol naqe. Akkasi wanni gaafii as jalatti namni gaafachaa ture keessaa takka haareetti marree haaree abbarannee haareetti googilirraa kana gabbuufnee kaan ol buufnaa miti. AI waan jaaniiniitu jira. Artificial Intelligence. Wanni kuni waan ajaa'iba isinitti ta'a. Ayya guddootiyya barsiiseetitiin ayya guddootiyya itti haasawee barsiiseetitiin booda gaafadhe turee torbaan takka booda ayya guddootiyya ni beektaa hin jeen. Eni beekanaan jee ayya guddoon ta'e nama kanaa bakka kanaa dhalate bakka kanaa yeroo takka keessatti waa barsiisuu dandeessaa jechuudha. AI jechuun waan laafaadhaa miti waan guddaadha. Telefoonni amma jiru amma deemaa jiru yoo agartan hin beekne. Ati afaan Ingiliffaa yoo haasofte namichi afaan Arabaa yoo haasa'e waliif isin galchaa jechuudha. Samsiingiin amma ba'aa jiru 24. Osoonii fi isin jidduu wanni takka hin jiraanne waliif isin galchaa jechuudha. Atitti afaan Ingiliffaa haasawa, telefoona haasawa, inni immoo afaan Arabaa haasawa, kaanitti afaan Arabaa haasawa jechuudha namichi afaan Ingiliffaa haasawa kun. Waan ajaa'ibaati dubbo. AI jechuun as hin jirtu nutumaatu ganaa gadii kana jira jechuu barbaadeeti daawwattootaa fi hordoftoota. Dubbadhaa obsaa kiyya dubbadhaa. Ayyee galatooma carranaa kennitanii fi anammas irra jireessa kanan barbaadu akka irraa baratamuu danda'amutti bifa hamiin fakkaanneni yoo tarii galma keessan jira waan ta'eef sagaleen kiyyoo sin jeeqe hiikoo yoo qabaate dhiifama. Akka irraa baratamuutu barbaadama waan ta'eef iyyuu hayyoonni kallattii adda addaarraa jiran gaaffii qaban dibeetii gochuudhaaf fedha qabaatanii kaleessa akkuma dubbataatti turame Asis isaan ofirraa qolachuu danda'u yookiin immoo deebisuu danda'u, barsiisuu danda'u, ibsuu danda'u warri kaanillee akkasitti gaafatee bifa naamusa qabuuni saayid dantaaneeni akka madiin gaggeeffamu hawwii guddaan qabaa. Yaalaatiin turesi guyyuma jalqaba wanti kun baheerraa kaasee yaalaatiin turesi irra jireessa waan sadarkaa qorannoo irra jiru waan sadarkaa yaaliirra shaakalliirra piroojeektiiwwan adda addaarra jiru nama maal odeessu jedhu harka bu'eetu wanti sun waan icciitiidhaan itti kenname pabliik godhamuusaa sun anaannatti hin tolle akka dhuunfaatti ilaalcha dhuunfaa kiyyaa gaafatti yoo ta'e maaliifi sile akka namni baru kan godhe wanti kun baratamuu hin qabullee yoo ta'e akka namni baru kan godhe wanti kun shaakalamuudhaallee hin qabu yoo ta'e balaaleffateelleen haa ta'uuti akka inni shaakalamuu fi baratamu kan gochaatti jiru nama isa balaaleffate yookiin warra balaaleffataa jirudha jedhee wantan yaaduuf iyyuu utuu proved hin ta'in utuu tested hin ta'in gadi bahuun qabu namni jedhee yaadu kun kana jedhee maqaa taapeellaas maqaas itti maxxansaa deemuun gaarii natti hin fakkaatu. Asiis immoo tarii gama maastara saniin deeggaran itti fakkaatee namoonni achi wantoota faallaa yookiin immoo nama miiressu dubbatanis immoo qorannoo kanaafis kuulleedhaafis faayidaa hin qabaatu waan ta'eef wanti Oromoodhaaf faayidaa qabaatu wanti dhaloota dhufu fayyadu akkama maastar jedhanitti anaafi miti siifi miti dhalootaafidha kanan yaadaatti jiru. Anii fi ati qubee mataa keenyaa hin qabnu, anii fi ati sirna barreeffamaa mataa keenyaadhaa hin qabnu. Dhaloonni keenya garuu akkaataatti barachuu danda'uufani qorannoo gaggeessaatti jira waan ta'eefiyyuu shaakala yookiin immoo yaalii gochaatti jira waan ta'eefiyyuu kanaafan gadi hin baafne utuu anatu itti beekamtii fudhachuu barbaada ta'eetii afaan kiyyarraa dhageessu malee afaan namaarraa yakkamee hin dhageessan ture yaada jedhu cuunfaniitidha kan isaan kaasaatti turanii. Yaaduma kanayyuu immoo yaaduudhaaf mirga hin qabdanii namoonni jedhan yoo jiraatan immoo yookiin immoo nuuf hin galle shira fakkaataa gaaffii tokko lama sadii kana sin gaafannee kana sinirraa hubachuu barbaanna namoonni jedhan immoo jiru waan ta'eefiyyuu argaa jirra waan ta'eefiyyuu miidiyaalee afaan Oromootiin tamsaafaman kamirrattiyyuu ibsi kennamaa jira waan ta'eefiyyuu jettee akkan taaneef hamii akkan fakkaannee fi fuulaa fuulatti waliin haa mari'atanii waliin haa falmanii
mana cufaa keessatti jedhamuunsaa gaariidha. Garuu manni cufaa keessatti kan yookiin zuumii amma namni hin seenne keessatti gochuun kool konfirensii gochuun gaariidha. Haa ta'uti gurra nama baay'ee jira waan kun nama baay'eetu ittiin wal madeessaa jira, nama baay'eetu ittiin wal qoccolaa jira waan ta'eef kiliir akka ta'uu fi maastara isaaniis deebii qabu. Warri isaan komatanis immoo gaaffii qabu yookiin immoo gaaffii maastara Hasan dhiyeessanii fi deebii qabaachuu danda'u waan ta'eef gara teebiliitti haa dhufuu jechuun barbaada. Kanaaf immoo isaanis iskeejuuliin isaanii torbanoota dhufan kana borirraa kaasee bilisa natti fakkaata waan ta'eef akka tole nuu jedhanii namoonni isaanii wajjiniin wal mormuu barbaadanis irra jireessa gama yoo dubbatanis gama seer-lugaatiin gama xiinqooqaatiin akka ta'utti namootuma barnoota afaanii kana qaban wajjiniin yookiin immoo kanaan dura gumaacha qaban wajjiniin nuti ta'e gaariidha jedheen yaadaa galatooma akkana gargaartan abdiin qaba. Manni kun akka mana kana obsa. Nagaan dhufte Hamzaa hundi keessan baga nagaan dhuftanii Saaddee baga nagaan dhuftan bakka kanattiin waasi gaafa obsaa fi Maastar Hassan durarratti ani waa'ee qubee tanaa gaafadheetiin waa'ee kuulleedhaa gaafadheetiin ture. Kuullee jennaan ani kuullee akkuma maree furraa dhageessan siifii miti dhaloota ati gartee ilmoo teetiif hin qopheessaa jira. Kanammoo ani Yuunivarsiitii Wallaggaatti wanniniin ani ergee fi akka gartee qorannaan irra gaggeeffamu warri gartee hayyoonni afaanii irra qoratee qorannaa gaggeessuufi malee akka wanni kun fuudhamee sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamee uummanni burjaajawuu fi miti jechaa ture. Wanna kanammoo badii isiidhaa garee CD ja'aniinitu qabaachi CD moo 3D dhaan hin beeku garee tanaatutu namni wahii gartee barsiisaa wahii yuunivarsiitii keessaa footoo kaasee Abdiisaa Baancaa nama jedhutti ergee Abdiisaa Baancaa ammoo waan kana fuudhee toora gartee feesbuukii irratti ajandaa ummataaf godhee awwaan kana gabbaasuufillee hamilee qabaachuun turre hanga hayyoota gurguddaa irra geessuu jedhe. Sitti ni fakkaata Maastar Hassan deebi'ee online kana gubbatti ummata barruusan akka hannaatti fuudhee walii ergee gabbaasa kanaa wajji taa'ee deebi'ii fi gaafii godhuun isaa ni dhufa sitti fakkaata. Maaliif jennaan ummata kanaatu ajandaa kana uume waan ta'eef jecha. jedhanii bahuu isaatu rakkoo ta'e malee afaan kiyyatu na jalaa tuqame jettanii kahuun keessan warra galataa sin taasisaa jedhaniiru isaaniyyuu jechuudha. Saniif hin beekanii balaaleffatanii qabu ejjennoo maal jedhu qabu namni waa'ee kuullee irraa gaaffii qabu namni waa'ee kuullee qorannoo kuullee sana argatee dubbisee na gaafatu yoo jiraate baay'een itti gammadaa yaada jedhu kaasaniiru mitire. Saniifiyyuu ogeessonni kunniini nama warra sooshaal miidiyaa irratti ajandaa oofaa jiru ta'uu dhiisuu danda'u warreen gaafatanii jechuudha. Amma kaleessa Dooktar Uunatuun faanii nama sooshaal miidiyaa irratti ajandaa oofaa turan natti hin fakkaanne garuu kana sana jedhanii yeroo barsiisaa fedhe isaa gaafataatti turan argaatiin ture. Miirri manicha keessa jirus gaariitti ture garuu immoo garee tokko fakkaata. Amma anas keessaa bahee yoo mana wayii banee dhugaa jettee obsaa kiyya goota kiyya maal kan jedhutu baay'ata malee obsa iddoo kanatti dhaabbadhu waan akkasii dogoggorteetta yookiin gaaffii akkasiin sirraa qaba namni namaan jedhu hin jiru. Saniifiyyuu immoo haganaa dandahametti saayidiitu hin qabatin gamni lamaaniyyuu akka bifa tasgabbii qabuuni gaaffii wal gaafatu marii taasisu gochuu ni dandeenya jedheetiin yaada. Ibsa bal'aadhaa fi yeroo nu hin ga'u waan ta'eef waan waggaa amma kanaa qoratamee garuu kilaaritii fakkeenyaa fi inteeshiniin garee kanaa maalidha warra kuullee kanaa maalidha. Amma immoo har'a immoo saabaa wajjiniin wal fakkaata yookiin immoo giiziidha wajjiniin wal fakkaata yeroo itti jedhamu jira. Lakki giizii wajjiniin wanti wal fakkeessa hin jiru bocumatu akkasii amma bifti namaallee wal fakkaata akkuma jedhan jechuudha. Amma maastara sanii gaaffiiwwan sanaa fi deebii yoo kennanii jettee irra wayyaadha jedheetti ni yaada. Dhimma gandummaatii fi dhimma amantiitti geessuudhaaf irras immoo wayyaa. Akkas. Galatoomii gaaffii ati gaafatte irra deebitee gaafatte Ustaz Hamzaa mee takka waajaa yeroo hunda obsaa amala obsaa nuti hin qabne tokko obsinee namni kuni akkuma bifaan addaatti amalaanis adda
obsoota hin qabne tokko nama obboleessaaf jennee gizee obsitee akka biraas namni duraa jijjiiramoonni sun gizee deebisaa deebiftullee sagalee isaa ol kaasisa yeroo hunda akkasii ammoo obsaa waan gaarii gaafate gaafii sii qaba waan dhiyeessuu feetu kana jarri suni jara bar ifiif duruun fassaratanii yaadaan ta'us beekanis duruun gabbaasanii meedirratti facaasanii akka maqaam ilaalchi biraatiin hawaasni ilaalu godhan. Ati amma kan arraa Ustaaz Hamzaan godhee ala hawaasa akka hawaasni tasgabbaa'u waan ni ja'ame sun kijiba akka ta'e hawaasaaf akka ibsa godhuuf qophaa'uu jirtamoo moo jaruma sun akka inni amansiisuuf qopheessu feeta asirratti. Ifa naan taane garuu ani wantan barbaadu maalidha akkuma siin jedhe asiif achi ta'uudha mannaa gidduutti dhufanii mari'atu yaada siin jedhu sii kaasee beeku. Galatoomi yeroo takka beektaa namni ittis qophaa'ee nama nagayaa kana gaafii wal dabartu takkaan karaa afaan siyaafaan dabsuun seera manichaa ما تكا بكيني اتف عبدين ما ما تكن قمنا هاسوا نمتكو ما أسامزان بلهم هولي سيرني زاغنا دبرتو وان سري ألرت دبرتو هيس دبرتو أمو حواسا والفيت جرمالي يعني وقت كاسكيسا سبيسو في وان قدرة جورجيا أمو أتشيرو فاني نموتا مقابل ليسو إسا أكبرات إلى الجبرات يكلا على مقولو راف durun media kana walinge yo isaan sabachiisu taate nu cufti share goona video kana namu waraabu jira yo waraabamee jira share gooneeti akka dhaggeeffatanii namicha kalaqeetiitu waan isaan uumeen sun je'e moo ummata inni dura qabateetiitu seerichaa'u cabsee duraan dursee seerichaa'u waa kalaquudhaaf ooyisiin jettu jiru dirree baasiin jettu jiru. wanni inni lafa jala dalagaa tureefis gargaarsa nampeesisu waan akka nampeesisu hawaasa xiyyaa dhaloota xiyyaafin dalagaa kana fiifaa handil godhuun danda'a bakka dhimmichi ilaalchisuun geessaa jeeti geessi isaan seericha dhabsanii